Negar lu dhufne ko maalan galateeti mana duwwaa keessa maal jettare suma maati barsiirees amma tumu waan mama kana keetu gaggabdee maal godhamu si arga qosh yasiya iselle gaggabu maanan dabalada maal gaggabaa oolte maalee dhukkubsachuu kana jaalu maan dire nuuf tura konga era disi amma ka'ee gorsa keessa na keetiin namatti wayyaa qajarrattu si kaa'ee asuma asitti moo maal namni ko daqiiqatti waan ta'u beekamu qalladdaati amma balbaluma kana qollofachuu dadhabde kaatee akkam godhu dhufu waan akkasii ol ka'uun namaatti dadhabama bara yeroo tokko tokko inni dhugaadha akkamti waa qopheeffattee nyaatta ganama guyyaa qoricha fudhattee kana hokkatti waa qopheeffadhu bima fee birraan baasa kana kuna asirra nagalee ture gamala amma ka'ii yoo xiqqaatee ammuma fayyitutti ka'uu borsaa ishee xinnoo kana siin fuudha wayyaa maqayyarattu kan halkaniifa boores uffattee gadi mana yaalatti naqee marfee fudhattu rakkoon gabuu gaasanii achi boodarraa fayyaa taatu immoo ni deebita asitti rakkoon dhugumadha jechuun nuunis nu canna qaqaalala illee baay'ee nu dhiphisa rakkoon gabuu suuqa hin qalladiine qommaan moo qabaa ijoollee wajjin haasaa oolan silkiidhaan maal silkii maasii godhare maal silkii nyaatamu silkii dhugda Laki kun borsaa ishee kana fuudhinuu dhiisi ishee kana uffata keessa siin naqee xinnoo kana lakki guyyaa biraan nu baadhi sarara naa yoo dhufte guyyaa biraa ergiin marfee kun asiin asirra na waraana malee nan galchinaan jedheeni dura Era ishee kanatti geesse ishee kanatti guyyaa si qopheessa guyyaa keessa si kakkaa walitti miti kana keessa si qopheesse isheen deemu jiru argite amtiire Jirani sila girgir jecha ture amma moo inji sagaa dadhabe haasa'ullee hin dadhabe isaan guyyaa boqonnaati argu kadhika guyyaa biraa deemaa isaan marakkoo qalladine guyyaa biraa maal godhaa halkan kan akkamitti akka bultu maaltu beekaa Abbo dhiisii waan akkasii humaa kan waan nama qaannu fastu waan nama qaanessu qabu silkiidhaan sitti ni maama waataan maal natti hin ta'e om natti kun nyaata naaf iduttirta amma sanbi ela anillee ilaalamma yoo ufte anillee yaadda'u anillee nan naqan jedhu anillee kana qotota guuree nan deeman jedhu dhugaa qotota wayitu sin barbaachisu achumatti waan qopheessinu waan ho'aa nyaattee maal jettee wal'aanamtee kaata kan waan biraan jiru jaatii wati yoo ga'eenna fayyaanti nette moo nufta mucaa keessa moo fidattutti jaakoo amma ji'a tokko caalaan yookaan immoo amma jaarsallee jaarsa maalii immoo akka onlaayiniidhaan barbaadna moo akkamidha jaarsa maalii isa moo akkam godhu neessaraaf jaarsi mucaan koo viidiyoo baadhee ga'innan nafiqa Ani mau boleh sembarbaadu obboleettiin barbaadu mucaan kee barbaadu maal guddateera amma ni yoona ijoollee obbolaa faana deddeemtu qallaan hawuyoon obboleettii koo obboleessa koo naa jedhan amma naa walalan naa ijoollummaa obbolaa walirra goran hin jiran kana faa yaadda mucaayyo mana barumsaatti na ijoolleen loltu ati kana yaadattu ati ofii kee obbolaa baay'ee tokko qabdaa mucaan kee obboleessa obboleettii hin fuudha dafee hojii isaa qabatee karoora baafatee waggaa 18 ta'ee hin fuudha amma waa isa inni isa booda saganaa waggaa meeqa booda bira geenyu haasofnu amma sa'aarraa sadaqiiqa amma sa'aatii kana booda haasofnaa ka'ii yoo nama dhageessatee ta'e. Rakkoon qabu guyyaa biraan nufaadhi. Sama fooyyee qaba burtukaan illee jira. Kunoo mooqallee fiddee achi keessa jira. Biddeen illee jira. Maaliin barbaadan nufaama? Baansuma jiru kana namni yoo namaa kenne malee fudhatanii nyaachuu namatti hin tolu amma nama dhukkubu namni kana nyaatu kana dhugi meedhee yoo sitti horiisitti dubbate malee. Nam fudda isaa of hin ajjeesu. Qoonqoo na fedha taanaan na nyaadhaan dhugaa rabbii. Yoon fedhe na nyaadhu yoon inni keessi kiyya nan fedhe hin callu malee ta'a malee keessi kiyya na fedhe ennaani anuu sanan gaafattumaa abboo ajjeesa na nyaadha. Isa jaallatanii miti barannaa dadhabanidha bakka hojjechuuf annaa dadhabuun na waan dhuma sitti ulfaatu. Dhugaa amma tun dadhabe mola na ajajinsiin jedhe. Anummaa kun amma na dhabbee hin beeku malee. Dhugaa rabbi waan ta'e mana guutee jira. Jettee beektaati. Jettee beekta.
akka waan rakkina wayii ta'etti yaadda bar. Waan guddaa wayii. Dhugaa Rabbi ani isa takkatti kun ciqqamtee dhufaartu. Maaltu na Guyyaa ciqqee? sadaffaadha bar dhugaa Rabbi. Sadii kudha sadii maal asuma as dhufu namni ganamas galgala guyyaayyuu namni wal faana nyaatee dhuga buna wal faana dhugamti maal akkoo qaba. Baay'ee ciqqamtaa jirta dhugaa Rabbi rabbumti gatii fi habaasu malee gatii baasuu hin danda'u. Kun waan cinqii hin qabu. Dhugaa Rabbi cinqii malee. Namni yeroo ammaa kana maal jedhee nama hubatu hin jiru bar dhugaa. Amma ishee dubbiin dhiistu. Dubbii miti rakkoo hin qabu. Ka'isa bofa. Kaleessa waatee bona kanatti addabde. Dhugaa Rabbi eebboo wajjin bultaa eebboo miti isheen doonii wajjin bultaa kottu wajjin galla minaan jettee addabde dhugaa Rabbi. Dhuftee manatti moo kanaa moottee ajjamummaa jettee waan ta'e walitti daddabaltee biddee waan isaan beeku. Asha boofaa waan. Shamattis jiddeena sinni diini ka'e idduma tokko ka'e. Maal namni idduma namni jirudha qabar. Yoo rakkaan waan bitadhu barbaade silaa'uu nan ajajadha rakkoon qabu. Warra suuqii fudhadheen jira silkii isaanii. Manitti waan akkasii naaf fidaan naaf fiddi ijoollee. Inni rakkoon qabu baratoo fayyaa taate yuumaa miti. Kophaa kee yoo baatee galtee maal amma garuu si dhukkubaa halkan baay'ee sitti jabaate yoo achi ka'uu dadhabde yoo of wallaalte yoo kuftee jennee yaaddu. Si galee. Ani amma marfichi narraa galuutti malee amma nagaan qaba dhugaa. Marfichi ammoo akkuma inni ammas intiniin jenne masagajjaamu maalini. Mastaagasha. Ani sen jedhamtu amma kaleessas edeessisa waraannadhee garamarraa isa waraannadhee mitiire bakka argasiin natti hin kaane. Gaafsaati jaafsa fayyadaadhanii amma ammaatti kun natti hin kaane dhugaa Rabbi. Birrii sadii waraannadha isa qofaatti. Maali mastaagashaan qoricha miti. Qoricha sirraa kutuu si fayyisu fudhachuu qabda malee kuni. Isa asiin na waraanaa raasiin na waraananis. Kaleessa asiin natti natteenaan intaloon narraa buqqisi jedheen. Maali danna dhukkuu hin barbaadu narraa buqqisi kanuma narraa baasaa wannaa. Qorichuma keessan hin barbaadu jennaan. Cumarraan doktorii haasofsiisu mul'oolini naan jettee doktorii haasofsiisee naan. Indagana shirooppii naa qayyaree harkicha naa qayyareen bakka. Mana wayii. Ahii kunoore harki kee nuuf gubdeemu maanni inni kun. Maanni asheen ajaa'ibisti. Jiddeera bakka Rabbi. Booddeen yoo na tammaate nu nuuf silaa daqiiqatti naa bilbiltaa maalan taate. Dhugaa Rabbi. Amma dhageessu dhugaa. Lakki daqiiqatti naa bilbilaa jirti. Anama fageenya saala daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 kan taanetti meera bara kun gidduu. Fagoo miti kun waan gadi gara gabbuunaan mana bukkee walumatti achi bas gargala malee bilookii masa adda adda ta'e malee tokkuma. Tokkuma atirii magannu baasanii. Gargaaruu qoodee malee tokkuma. Sanii boodii warra kadeetti dabaladdaa nutti fakkaatan immoo waan keessa turan biyya beeku gibbiillee ol hin galchu. Ol isin hin galchu ammas isin beeku waan ta'eef. Waan as keessa turaniif xaaxaan qabu. Malee amma immoo fooyyee qaban maladde amma wantichi marficha dirqamna waraana addaa qorichicharraan na dhiisa amma rakkoo hin qabu. Boriin fixaan marfee 10 ganama 3 waraana 2 waraana addaati. Kaleessa farratti marfee 6 waraana addaa turfii marfee 12. Marfee kala bornaa fida borganama. Borganama fida wuxxeetii zaalaalee yoo ta'u baatee iddoo biraa deema. Yookaan iddoo biraatti iddoo majjannee kan biraa. Achi ilaalamu irra deema. Achi naawu. Achi naaqa. Bakka si ilaalla kana dawwallee erga jiddiiddee maal goona. Rakkoon qabu Rabbi maal fina ilaalaa jirtu kanarra immoo. Aayisa. Amma kophaa koo yoo doon fedhe asirran ciisa. Yoo fedhe dhageen achi ciisa. Olii gaddee mala. Tu nama ta'e koo tu amma dibbirtiidha malee tu namni si bira jiraatti si namni si faana haasaa si kolfisiisaa maal jedhaa. Amma nan fayyee Rabbii buufatu. Obaannaa taane kun dhukkubni namarra buufata. Kufaan amma argisee dhufte yeroo tokko kufaan ila dhugaa Rabbii. Dagaddee man kufaan hortiin ko baaro laakka ittiin achi ganna laakka ittiin ganna onnoo na godhu. Achuma ganna deemu. Qommatti na cuqqaalee waan isaas hin beeku. Manni ko baane amma nan galagalee achi mana keenya saganii mammaa bira Wallagga deemta. Wallagga deemeen gidduma deemeen ta'a.
Bakka maal godha egaa faanii waammoo masii barbaanna waan akkasii. Wanta Jaawee masii barbaanne. jaan barbaadu. Mana kana keessa. Ijoolleen itti qabatanii ijoolleen. Mana kana keessa si qofa si barbaanna malee. Ijoolleen itti Kalti qabatanii. masii na waata dhugaa waa. Ekkera goma bututaan maal godhama? Anu bututaadha. Jaarsa nasi yoo bututaan jenne yaa ugaa jaarsuma dhama malee. Anu jaartii bututtuudhaan jedheen. Yedidisma. Namni akkamta akkas of dulloomsa yoo. Bakki boo. Inni gaan dulloomne adeedha umurii isaatu xiqqeessa. Dulloome maal ba'a? Kanarra maalan godha? Wanta gaarii. Amma carraan sichi kan ilma kiyyaati. Maatti sila ijoolleen kofalti kaleessa waliin gadda dhugaa komentii dubbisuu Dhaqi heeruu isiin jedhan dhugaa waaqa. Heeruu isiin jedhan. Maal indee heerumummaa qabda. Waggaa meeqa waggaa amma sana biyya sana teessee asus uftee akkamatti taa'achuun. Nama na heerumuun dhufne maal inni cigi jaarsaatti. Heerumuu dhufnee miti bara. Bakka waanuma nama barbaachisu. Heerume hiike eenyu jedhee. Heerume hiike heerume ni kaarabbiitiin hiike ni kaarabbiitiin heerume. Ta'u. Bakka sagalee rumanii maalii baruun maayaan tokko. Yookiin abbaan mana kun yookiin hin ta'u yookiin ta'a. Maal beektan ta'aa ta'uu danda'as. Dhiisi nama namaa. Waannaan immoo maalitti barbaadame beektaa? Mucaallee itti dabali. Bakka mucaa tokko. Bu'aa rabbii maaliif mucaa tokko ni qalladdamu kanaaf. Waan tokko miti dhugaa manatti hin fakkaatu. Mucaan koo guddatee mucaan koo fuudhee hin dhalchaa mucaa baaddaa fi bakka. Mucaa kee guddifattaa mucaa godhatte. Dafee fuudha dafee guddataa amma waggaan koo intinii sokkee waggaa 40 waggaa 50 ta'utti bakka mucaan dhufti dib seewaa baadhee ta'a. Kurkursa mana keessa akkoolii. Akkoo dhugaa. Akkoon jaallatti dhugaan jaalladha. Akkoon guddattiin baatte akkoon kan bittee ani warra jibbanii dhufu. Isa nafanatti galala argitu. Mi'a ta'u gamal goona miti. Akkasii homaa rakkoon hin jiru hundaaf iyyuu ati galatoomii rabbiin jazaa keessan isiniif haa kaffalu. Rabbiin duniyaa akiraatti isin haa gammachiisu isiniin jedha. Waan hin jedhu qabu haa dhugaa rabbi. Haa ta'u bakka maal jennaan kana jaala. Waan tokko waan isinitti hafe hin qabu dhugaa rabbi. Kun akkasitti na gargaaraa jiru kanarra maal amma yeroo ammaa kana amma akkasitti nama gargaaru hin jiru dhugaa rabbi. Namni yoo dhukkubsatee nama baqata malee namatti na deema. Tudii koo ofii ta'uu baatan illaa kun akkatti namatti na deeman dhugaa rabbi. Argitanii? Maal goone?